Seenee laalee akkaawwantii isii dira viidiyoon ho'itu hin jiru viidiyoo isii isaa kudhan dura gadhiiste qofa jira. Dhiisee doktora bira deemee doktora wajjin asumaanii nabba balleessaa hundi gadhiifamee jira. Doktora nagannaa dubbii akkana jechuun jiranii jedheen. Hin kaafame natti fakkaate viidiyoo sun. Laali wanni si beeku qabu. Macheen liifama si godhu. Akkaawwantiin ishiitu guddise waan ta'eef qoshoma fudhateef mucaan hin deebisaa fi saniifuu rammee atoo hin ciggin. Akkaawwantii keessa jiru barkana deemaatu sakiinka jaabarmaa lubbuu funyaan olii mataadhaas si ba'uu faati. Imimmaan isaa hudhaa jira bariin harkitu ija isaa as gabbaaya bibi. Siifu anamaa na shakkan waan an quban qabne ne shi ani maal balleessu. Golfatu natti baay'ata soorii okkee. Akkanuma dhiisi ati wanni namni yoo sirraasa illee maas galchee haqni ni ba'a ishiinuu gabbaateen dubbatan. Ati abdii ati maaltu si bobboochisee fakkeessa hin jirre maas bobboochisee. An abdiin na ajaa'ibu jira bara abdii ati maa akkana godhatte ati qoy waan quba qabdu jira. Rammee mana sirraa. Akkan godhadde ani bara ofirraa mormataa jira obboleessu. Jaartiidha. Ani kan jiru jaarsi shidhaa meeqa jaabar mu. Sanii miti ati maa akkana godhatta ana fudhatte jedhee Ati abar maal sigee waan jaarsaa maa gaafatta si ati waan biraa sa'u jirraami. Bar jaarsa jechaa jiranii bar jaarsa shiitii jaa jiranii bar akkamitti tiktookii. Baga jedhiin maaltu goen ka jaarsa. Akkaanti ishii na dhaggeeffadhu yeroo waarniin geessan innillee itti isheen innillee keessa jiraa jechaa jiranii bar. Ano so keessa jiraadhe yoo ati maal na goota so keessa maa jiraadhe. Yeroo ishii na dhaggeeffadhu si hima. Yeroo ishii waarniin jettee dubbattu sani tiktookiin asirreessaadha jettee nama lamatti kennitee jaalan mallee. Maal fidde. Boara gurbaan ineen iji cululuqe boara isin bayan wani balacha wani ada gabishan lagi itti seen irkaa fuudhi kaanan badee boara akkun bombaan Alante macam nugati boar. Hari ini nama pun balik kita. Kebiasaan boy ni. Absyar juga miskin. Dia wali cara oman ni. Meda wali me. Ya. Wai rame. Uftu ke si jala katan abbe. Kisah setengah bau nanti. Diriku mah dipacaran. Yeroo mucaa bilookte mucaan gaa keessa jira viidiyoo royyuu irratti waraabee jira hoo gartanii maal jechuu barbaaddeeti mucaa kamtu keessa jira eenyuun jedha harta koo yaate Ahmadiin simbaanu no ani si miti mucaa wani keessa jira ani simbaanu no ani simbaanu mucaachatu jechuu viidiyoo irratti waraabame arguun ooltan atillee siif agarteer taate amma rammeen anillee viidiyoo argee jira siigalee viidiyoo argee jira mucichi maal jee waraabe haqi namaadhaa hin turti malee booddee inuma baati moo minaaminiidhaa jee waraabeeti ani mucaan kun isii maal tiktookii nama akkamii isheenee viidiyoo waraabuu danda'a jeetuman calleessumaan laayikii godhee darbee jechuu osoo waa tokkoon jiiti dura tiktookiin kan ishiitii miti ishiin hin bilookteessa hin bilookte Ahmee qoyna dhageeffadhu. Ishi. Fakkeenyaaf tiktookiin kun kan isiitii miti jennu. Isaa kenneef. Isaa kenneef mi akka adeema jujuufi. Akkan dhageettillee akka ijoolleen aggasti kanarraa ijoolleen amma onnatti isheenii akkattillee natti himan. Okay, tiktookiin kun kan isaatti kenneef mire. Kenneef. Awunarii sa'aatii kana teenyudha abbaan tiktookii sanii. Abbaan tiktookii kanaa ishiidha garuu innillee keessa jira. Eenyutu bakka kanaan ga'e? Dirummaa akkaantii namaa seenuun
jechuudhaaf dhiira jechuun gaa ilma dhiiraa harka isheenan je malee dhiirummaa fi wannoo fakkeenyaadhaaf dhalaa harka isheenan jaaree dhiira harka ishee ijoollee dhiiraa harka jira jechuu ani kana jechuudha geetiin beeku garuu. Ila siifu dhageeffadha Ahmaddiin dhageeffadhotillee ani namni na jalattillee dhageeffadha na jalatti hin barreessin lakkoofsa kana akkaawuntiin keenya warreen keenya kenna. Kasiin jawani eenyoo dhageeffadha. Waan tokko keessatti isin godhee hin bu'an. Koi me gotok abdi gotok koi. Ari mal ta jirta isin sila TikTok keessa jirti akkamiin nama keessa jiru baasuu wallaalte. Ati lesh dawwalte fi nama keessa jiru keessa balleessuu hin dandeessani bari hin danda'ama. Nama keessa jiru keessa dileeti. Kaastu yoo namni bilbileef nama jalaan kaastu. Alli walli itti dhiisaare gaa itti dawwaltanis jala kaasuu dinnaan maal gootan nama keessa baasuu hin danda'ama ban nama keessa jiru. Daqiiqaa takka keessa baafama malee namni hin kaastu. Daqiiqaa takka keessatti hin baafama garuu mucattiin akka tokkodha itti dhiisa yaada mataa ishiiti gaa bakka ifa dibde. Ati rammee dawwaliitii fi na dhaggeeffadhu. Dawwaliitii fi ana eessi maa namni birrii kuma dhibba jaha maa na jalatti barreessan qoyan wannan quban qabne maa waqqasanii daabaran. Mucaa kanatti itti isheenee birrii kuma dhibba jaha keessaa baafatee jaabar ummati koomanti. Akka jiruun siifu maqaana balleessaara waan an kaata mucattii tan wajju na bilooyitee jirti amma gaafa geemisi leenca tokkoo fi wanni nama dhungattu tana jaha moomeeqa qabadhee dhaqee wani akkaawunti isii gadi tuqu bilookii jala jiran. Ramme maal tahaa jira ree iji didiimatti ati ramme maal tahaa jirta? Wajjin qabadhee itti dhiisen. Digalee? Maal hin taane isaa? Maal hin taane isaa jettaa? Ati maali TikTokiidhaaf jecha hojjeesuu fi TikTokiin hoo jalaa fudhate moo hojjeesta? Moo maal of godhu? Ayidallam